akka boleessaattis akka abbaa manaattis akka jaala qabsoo tokko dhabuuttis harmee kootti dhagahamuu isaa sana yaadadha malee abbaan keenya gaafa deemu yaadadhu. Ijoollee umrii sanaatii fi haadha isaanii dhaqanii mana hidhaa sanatti arguu jira. Wanti isaan haasa'amu mana keenyatti. Actually maaliif ijoollee waan taaneef hin haasa'u jedhanii sodaatanii maaliif akka haati keenya hidhamtee hin beeknu. Kan ani yaadadhu kan nutti himame abbaan keessa waan badee fi haati keessan hidhamteedha. Ijoolletti irra adda bahuun baay'ee dhiibbaa sammuu sirra kaa'u baay'ee qaba ka'a. Abbaarraa dhabamu anatu jiraaf hin jedhe anis hin jiru maal seenti ijoolleen kun nuti biyya lafaa kanatti fide. Baay'ee hanga irraattuu natti dhaga'ama sun. Garuu waanan gaabbuu hin qabu. Maaliifi dirqama akkasii bahuun dirqama seenaati. Ulfaataadha. Bagna gaan dhuftan carraa kanaa kennuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Maatii waliin yeroo dheeraa dabarsine isanillee waliin yeroo dheeraa dabarsan jedhee abdadha. Maqaa keessaniin jala qabnu. Maqaan kiyya Roobalee Yohaannis Lataa jedhama. Maqaan kiyya Hurriyyaa Yohaannis Lataan jedhama. Eenyu tangafa? Inni mannee. Ana tangafa. Ana tuttaana. Maqaan koo immoo Goolii Yohaannis Lataa ana seedhumaati. Reefu wadoo interview kan jalli qabinii qoosaa turre. Hurriyaatiin umriin kee waggaa 50 jettee na sobde. Isa dhugaa himadhu maalo. Lakkiin sobne an 50 maa soba waaqa kanaa kenne 50 tuun hir'isin tuttiin guutin 50 duudaa seeti ani. Maal nyaata? Waanuma namni nyaatu nyaadha garuu an umruma kiyya fakkaadha se'a. Hin fakkaatu. Tole gala soobi. Ani immoo 49 ji'a 11 dubaana hangafti. Abbaa faadha keenyatti qoosna turre obsuu dadhabdanii jennee. Ani immoo 48 guutuuf hin jedha. Iseedhumaa ta'us garuu yeroo hundumaa isaan lamaan firri biraanis iseedhumaa waan taatee fi qabbaxxee guddattee naan jedhu. Ani immoo lakkii ani iseedhumaa miti mangistuutu adda baasee kan dhumaana godhe malee silaa baay'ee taanaa jedheen dhibba. Yaa dhugaa uummata wal jaalatu fakkaatan isaan. Baay'ee wal jaalataniif ijoollee umriin isaanii wal sisiq da'anii aduu mangistuun ta'anii ijoollee 50 qabaachuu danda'u. Roobaatiin ilma jidduu keessatti. Kophaa jirtaallee. Kophaan jira. Na cunqursu. Dubartoota waliin guddachuun akkam. Gaariidha. Bareedaadha. Baay'ee si tajaajilu. Gaariidha. Maal fasii godhu? Isheen kuni isheen Hurriyyaani daftee guddatte akka haadhaa taate ishee kanammoo akka obboleessaan godhadhe akka dhiiraa tireen godhee na wajjin taphatti turte akka dhiiraatti. Ijoollummaa keessan akkam ture ijoollee? Gaaffii baay'ee jabaadha. As akkasiitiin jalqabdan seeneenoo. Akkuma namni yaadu ijoolleen xixiqqoon sadiin haati biran jirree abbaan biran jirree rakkoo guddaatu argata garuu waaqayyoo haa galatu fira baay'ee qabna fira akka ofiitti nu fudhatee nu guddise qaba. Gooliin dhalattee ji'a turte hayyoon gaafa hidhamtu. Abbaan gaafa deemu immoo hayyoon ulfa ji'a turte gooliidhaan. So isheen xinnoo taatee wannoo taane adda baane hayyoo wajjin. Ulfaataadha. Wannoo obboleettiin abbaa koo Ruut Lataa jedhamti. Jimmarraa dhuftee nu fudhattee ijoollee ofiiseetii qabdi. Achitti kan keenyatti dabalamee so ijoollee 7 moo 8 taanee guddachaa turre mana tokkotti. Yaan ulfaata garuu
jaalalli jiraanaan wanti hundumtuu hin danda'amu. Horii akka dubartii hangafaatti maatii kanaaf situ hangafaa akka roobaan jedhee daftee guddatti. Jireenya akkam turisii fi bakka haadhiin jirreetti abbaan hin jirreetti ati ijoollee kanaaf haadhi taatee abbaa itti taatee jireenya akkam turisiif? Akkuma isaan jedhanitti dhuguma ulfaataa ture. Garuu immoo Waaqayyoof haa galatu. Waaqayyoo nama gatee hin ganne. Kan si dhibu ulfina sana hunda keessa garuu I think gammachuu baay'ee qabna turre. Maaliif wal qabna turre. Taphi nuti taphannus qoda qaaqaa jedhamani. Taphi nuti waliin taphannus wanti nuti jireenyi wal aansoo ta'u iyyuu waan wal qabaachaa turree fi badaa keessa darbine amma gaafa duddubatti deebine yaannu ulfaataa ta'uusaa barra malee yeroo sanatti garuu badaa nutti naga ijoollummanis jira. Akkuma isaan jedhanii warri nu fudhatanis akka ofitti nu fudhatanii nu guddisanii isee bira gara waggaa 7 jiraannee gaafa Finfinneetti ol deebinu immoo obboleettii haadha keenyaa bira turre Liidiyaa Kumsaa. Lachuun isaanii mana lachuuttu sirriitti qabamnee jaalala arginee guddannee garuu jaalala argattee guddattus haadhaaf abbaa kee yaaduun kee nafu inni ulfaataa ta'u iyyuu wal qabaachuun keenya immoo akka mo'icha nu ta'u nu godheera Waaqayyo nu gargaaree. Gaafa inni san bira deeme yaadatta isheen hin dhalanne garuu ati yaadatta gaafa inni deeme. Gooliin hin dhalanne anaaf roobaanii akkuma inni siin jedhee ji'a 11 na caalaa. Wantan ani yaadadhu inni deemuusaa sana yaadadhu. Garuu naannaa sanatti harmeen koo baay'ee boossi turte. Sirboota yeroo sana ba'aa turanii dhaggeeffataa boossi turte. Beenuu kaayee sirba jedhutu ture. Allaattii koojoo biraa beenuu sifaanan jiraa sirba jedhu fa'aa dhaggeeffattee akkasiin boossu na yaadadha. Mimmaan seetu gurra see kana keessa gala ture sammuu ijoollummaadhaan. Isa yaadadha malee abbaan koo deemuusaa isuma natti manin beeka malee yaadadhu. Garuu harmee kootii boossu beeka. Jaalala ho'aa keessaa adda ba'anii nuti waggaa 3 waliin jiraatanii waggaa 3 kana keessatti nu sadanuu dhufneerra. So obboleessaa akka obboleessaattis akka abbaa manaattis akka jaala qabsoo tokko dhabuuttis harmee kootti dhagahamuusaa sana yaadadha malee abbaan keenya gaafa deemu yaadadhu. Yoom wal argitan? Baruman barachuudhaaf yuunivarsiitii Haayile Sillaasee jedhama yeroo sana yeroon dhufee wal argine ijaan jechuudha. Waluma biratti guddannee abbootiin keenya maatiin keenya hundi baay'ee walitti hiiku maatiidhuma fira jechuu dandeenya fira dhiigaa natti fakkaata ture akka sanatti Finfinneetti wal agarre laayibirarii dhufee laayibirarii keessaa waan ta'e joornalii barbaadu jira isa keessa. Ani immoo fiizikaal saayinsii fiiziksiidhaan baay'ee jaalladha. Fiiziksii kana foormulaa nu godha. Faakaltii saayinsii keessa taa'eetan laayibirarii keessa dadhabee akkas ol jedha isaan argaachitti. Duraan immoo utuu waliin argin dura eessumni koo lakuunoo Yohaannis Lataa jechuun isa sana jedhee natti agarsiisaa ture. So isa dhaqee ati Yohaannis Lataatii jedhee laayibirarii keessatti dhaqee isa wal baree. Ani immoo intala qees kumsaati nu lachuu ijoollee qeesiitii qaba. Dhuftee na haasofsiifte. Yeroo laalu bareedduudha. Achumaan garaan tuqamee maal goona gaa. Ijoollee olla takka ijoollee qeesii ta'urraa akkamiin gara jaalalaa dhuftan? Jaalalli inuma dhalatti gaa ijoolleedha. Inni biyya alaatti baratee dhufee barumsa sana immoo Dambidollootti maqaa isaa kan hin dhaga'u piraayizii Haayile Sillaasee first mo'atee argate badhaasa argate maal jedhame haasa'ama innis sammuu keessa jirti isa utuun akkasaa ta'e kan jettu tokko jira miti nama akka sanaa ture yeroon qaamaan argummoo akkasii dhuguma fira walitti natti fakkaata ture firas miti alagaas miti walitti dhufuunis wal jaalala fidaa wal jaallachaa baay'ee dheeraadha seenaan isaa garuu gabaabaatti waluma qabsooma sana keessatti wal arganne wal jaallanne.
waggoota gabaabaa keessatti wal fuune. Fuudhaan kunis fuudhaa isa durbii hiriira galtee huccuu uffattee kennamtu hin turre. Akkasumatti wajjin godaannee sana booddee ijoollee dhalachuu jalqabe. Qabsoo keessas walumaan turre isee wajjin. Hafuuruma nu keessaa wixxifatu jira. Bilisummaan jennu yeroo sana just hafuuruma dhiibbaa jibbu, hacuuccaa jibbu, cunqursaa jibbu irraa bilisa of baasuu barbaadu tokkotu nu hunda keessa jira. Qabsaa'ota baay'een sana keessa sanaaf qabsootti seenu beektaa. Dhiibbaa sana fedhan, dhiibbaa sana ofirraa buusuudha. Sanuma keessatti wal agarre. Dubartiin garaa baachuun baay'ee ulfaata. Waan hedduu waliin dhufa garaa baachuun ammoo san qofa don taane ijoollee lama bira qabda. Waliin mari'attee of bira qajeelchiti moo dhokatee ba'e moo akkam ture? Anaaf isa gidduutti waan hafu gadi baasuu barbaaddaati. Lakki baduu isaa dura dhufanii manaa qabanii amma haati tiyya duutee jedha ture. Haati isaa waggaa duutu sana mana keenya keessa gadda taa'amaa ture. Bara dargiitii gadda taa'amu sana keessa namoonni dhufanii achi bulu. Nu jajjabeessuu dhufu miti nu wajjiniin gadda keenya hirmaachuu dhufu. Nu jajjabeessuuf achi bulu. Ijoolleen xixiqqoon lamaan jirti. Hurriyyaa fi roobalee jedhamu xixiqqoodha. Waggaallee guunee waggaa dhalatan lachuu isaanii. Isaan lamaantu jira. Rooliin garaa keessa jirti. So balbala mana keenya marsanii balbalaanis foddaadhaanis caccabsanii nutti seenan wotaaddaroonni. Inni immoo kitaaban dubbisa jedha. Kitaaba dubbisu baay'ee jaallata. Haadha isaa gadda jira. Soofaarra akkas ciiseetu kitaaba dubbisa. Waan naannoo isaa ta'aa jiru waa takka quban qabu. Yeroo isaan maskootiidhaaf balbalaan caccabsanii seenan hinuma dubbisan. Waa takkan argu. Ijoolleen waa jettee irraa kaate. Ani irraa ka'e. Gara saaloonti waggaa gadi dhufnu guutanii jiru mana. Dheeressaa kanatti mana sana bule. Dheeressaa dhuma abbaa mataa. Dheeressaa qixxee kumaan sana bulee gaafa sana. Nama hunduma warra wantin kana hunduma deemanii qawwee gurratti qabanii hiriirsan ala. Gadi bahe ijoo dalaa harka ol qabi jedhu. Ichi abbaan mataa dhufee dheeressaan kun dhufee. Hin dhaga'u minne yeroo isaan kana isa hundumaa godhan nama dubbisa akkasitti hin ciise. Dhugaan siin jedha. Nama reeffamoo nama kun. Gadda sana keessaa baqachuudhaaf jedheeti na fakkaata. Gadda haadha isaati. Kophaan guddiste jedha. Isheen waggaa duutu ishee gadda sana irraa baqachuudhaaf waan interesting ta'e tokko ta'utu irra jira wanti dubbisaa ture. Amma dheeressaan mana dhiqataa keessaayyuu isa qawwee gurratti qabanii gadi baasanii dhufee bishaan akkuma irra jiru jechaa dhufee harka ol qabee isa kanattis quba Yohaannis ijoo dalaay jedhaan dheeressaa gaafa akkas jedhu edaa biyyi lafaa bulbuliitti jira. Isa akka sanatti isa lafaa kaasanii qabattoo isaa mudhii irraa fuudhanii harka isaattiin xaffanii fudhanii ba'anii deemanii ijoolleen hurriyaan akkasitiin kana na qabattee pijaamaa ufannee jirra. Riba keessaatiin hin dammidi dhuftan halkan walakkaa dhufanii akkasitiin hurriyaan pijaamaa akkasitiin qabattee miila koo jettee jara dhaalti. Qawweesitti qabee deema. Waca jira. Roobaan immoo akkasitiin qabadhe rooba. Isaan waa jedhan riba keessaa ka'an gaafa caccabsanii seenu. Rooba akkasitti qabadhe hurriyaan immoo kana qabatte gaditti baane girgirri kana jira. Roobaan akkasitti morma koo jala lixe jedhe ija isaa akkas godhama. Morma koo jalatti maxxane isa haadha isaa dhuka ta'an ani morma koo jala akkasittiin jedha. Hurriyaan akkasitti miila koo na qabatte fuudhanii deeman. Nama 3-4 fuudhanii deeman gaafa sana mana sana keessa. Badiisa dura waan akkasii 2-3 irra gahe. Dhufanii fuudhanii deemuu qabaleetti geessu dhufanii fuudhanii deemuu.
amma tokko tursanii deebisu. Inni the heart of it uraan qabsoo sana keessa waan jiruuf amma ajjeesu amma qabu amma ajjeesu isa jedhu sana irra gaafa kaan utuu sana keessa jirru gaafa kaan lafa hojiitti dafnee manatti adeebinuu jedha. Deemuutu irra ture. So manatti deebinee ijoollee nagaa dhaamuu hin danda'amu, nagaa dhaamuun hin jiru. Garuu bakka sana itti dhufaa jiru, informationii arganne qabuu dhufaa jiru. Inni kun isa akka gaafasii qabanii maaluu deebisan miti. Bakka dhumaa ta'a jedhu. So adeemu jennee dhuma deemu. Utuu inni miilli isaa deeme gadi hin bahin dhufan. Fagoo hin geenye waggaa isaan dhufan. Hojiidhaan na fidee mana na buusee akkasitti gargar baane. So mari'ateeti hin mari'anne the best way out wanti gaariin achi baduu isaati kan jedhu sana. Eebbistee geggeessita. Guyyaanni si bira deemsuun Eeyyee. kan inni san dhiisee baysuun maaltu si dhaga'ama akka haadha warraatti akka abbaa ijoollee keetitti maaltu si dhaga'ama? Kophaatti hafaa jirra. Namni nu lagata isuma hidhaa xiqqoo kanaafillee namni nu baqata. Warri ollaa? Ollaan nu baqata. Oromoon mataan isaa nu baqata. Ni sodaata. Yoo isaan dubbifne nu qabu jedhanii sodaatu. Lafumaa utumaan godhe nagaadhumaan asii qabachuudhuma dhiisu isaanii. Isaan markaa bahuusaa qofa ture kan waan guddaa kan ture. So bahuu sana yeroo sanatti jechuukooti. Ijoollee abbaa malee guddachuuf jetti. Yoo du'e kana caalaadha. Asitti du'uurra qabsaa du'uu wayyaa kan jedhu sana. So baay'ee booda eegatti seentee wanti baay'een sirra ga'u. Sitti hadhoofti malee yeroo sanatti it was qalbiitu aara na galfate. Utuu isaan dhufanii kokkee qabanii waan hin jedhin harkaa bahuunsaa waan guddaa ture. Sun akkam si dhageessisa akka abbaatti? Baay'ee hanga har'aattuu natti dhaga'ama sun. Garuu waanan gaabbuu hin qabu. Maaliifi dirqama akkasii bahuun dirqama seenaati. Ulfaataadha. Qabsoon kun akka malee kophuma qaba. Gaafasiyyuu yoo isaan waliin mul'atan yoo isaan haasofsiisan namoonni waan hidhaman itti fakkaatee isaan baqata. Siif akkam ture garuu ulfa taatee abbaa mana malee haftee kophumaan sun adoo jiru jireenyi akkam ture? Akkamiin jiraachisaa turte ijoollee kee? Maan beektaa yeroo sana bara dargeeti goolii diimaa waan jedhamu tokko ture. Qe'ee shibbir jedhuuni namatu du'aa ajjeesaniitu karaa irratti gatu qoma irratti Inni ayyata qaxaa ana laaliiti badii kanarraa of eeggadhu waanoo jedhanitti maxxansanii dirreen hundi reeffuma argaa deemtu. Manaa bahee hamman hojii dhaqutti reeffa argaa deemtu. Amma bahuusaa naa bahe kan jedhu san abdiidha malee hin beekun harkaa bahe moo harkaan baalee sana hin beekun. Manaa bahuusaa yes karaattuu qabanii ajjeesaniiru. Akkamaan jiru moobaayiliidhaan walitti tekstiidhaan gochaan deemtu miti. Gahee moo hin geenye? Karaatti hafe moo hin hafne? Bakka baheef gahee kan jedhu sana hin qabu'an. Asumaa bahuusa asumatti dhufanii kokkee qabuu isaanii duwwaadhaan beeka. Isaan utuu hin fagaatiin dhufan harkumaa bahe kan jedhu. Garuu harkaa baheen sun 100% hin beeku. Achitti qabanii reeffa isaa achitti gataniiru kan jedhu reeffa laalaan deemu yeroo hundumaa reeffinni kun kan saatii laata reeffinni kun kan saatii baay'eedha karaara. Yeroo dheeraadhaaf ji'oota amma tokkoof itti fufee reeffuma barbaada hin jiru hin argine nama ba'ee ta'a kan jedhu garuu yaaddoo guddaa isaaf. Agam turte lubbuun jiraachuu isaa ka barattee agam turte? Gooliin egaa ji'a 9 ulfan ture. Goolii kan jennee waan maqaasee moggaafneef goolii diimaa sana nu yaadachitti reeffa karaarra firfirfamee
bushii xixiqqoo jala reefa arginu sana hundumaa nu yaadachiisa. Bara goolii sana dhalatte 1978 mee keessa dhalatte inni ji'a tokko dursee 78 Eepiriilitti guyyaa bahee hamma gooliin dhalattee guddattee ji'a ja'a akkasiin taati natti fakkaata. Oduu namni dubartooti baay'ee dhufanii karaa Jibuutii kana bakka akkasii gahe Jibuutii gahe kan jedhu sana dhageenye footoo kakkaanee maaluma kakkaanee erginee fi hammasitti garuu baay'ee rakkina hin beennu ka. Oduu maatii xiyyaa indirectly argachaa tuman ture. Haala isaan keessa jiran, ijoolleen akka barachaa jirtu, jaartiin xiyyaas akka hidhamtee turte. Sana informationii gahaa qabna. Abbaan keenya gaafa mana dhufu akka ijoolleetti lafa gangalatee nu waliin taphata ture. Anaa fi obboleessa koo wajjin jechuudha seen haadhi keenya goolii wajjiniin ulfaa. Gaafa inni aluma tokkoon dhaabbatu harmee keenya baay'ee rakkisneeniin. Kana gaa seetu nutti himee yaadadhu. Erga nutti himtee garuu wal yaadachiisnee dhuma yaadanna fakkaata isa nutti himame. So abbaa keenya fidi jennaaniin turre. So iseen madaa wahii keessa darbaa jirti. Nuti immoo madaasee sana irraanfachiisnuun yeroo hundumaa gaafa hojiitiis manatti galtu abbaan meerreennaani. So kadhumaa Benny Hammer postkaardii Benny Hammer guddaa isaa bittee ismaayilii Benny Hammeritu abbaa keenya fakkaata. Jettee isa maxxansiteetii lammaffata waa'ee abbaa keessanii nan gaafatina. Abbaa keessan ilaaluu barbaaddu taanaan kunootti itti gidaara irratti nutti agarsiiste jechuudha. So karaatti waa'ee isaa kaasnee haasa'uuf nu waan barbaannuu fi obboleessi koo ayyoo jedhaaniin rifeensi abbaa guddateera murmuriif so xiqqoo rakkinni akka jiru stresiin aariin gaddi akka jiru numa beektaa ituu baay'een turin immoo gaaseenis qabamte. So waan nama gaddisiisu garuu kunoo waan ammatti kolfinu rifeensa faa murmuriif faa waan jedhamu. Tisiisa dhorkii. Waanuma ilaallee waanuma isaa haasa'uu barbaanna. So walitti himnee yeroon baay'ee isatu jedhaaniin ayyoo tisiisa irraa ariifaa jennaaniin. So akkas faa ture. Atis ka gooliin diqqoo hidhamte. Yeroo meeqa hidhamte? Simmoo maaf si hidhan? OLF warra jedhamanii shakkaman kana hundumaa walitti qabee gara nama 200 wayii walitti qabee hidhee dargin gaafa san isaanuma keessan hidhamee. Yeroo joornaalistiin immoo ture sanumaan hidhamee garuu waggaa 10 hidhamee ijoollee kanan arge gaa sana boodaa jechuudha guguddatan ijoollee xixiqqoon argisa guddataniin argee. Yeroo isiin hidhamte jaartiin ta'e hidhamuu gaaf dhageettu ijoolleen kee akka isaan xixiqqoo beektaa agam si yaaddes hidhamuun isii? Hidhamuun isee maa hin ajjeefamti jennee murteessine. An shakkiidhuma tokkollee hin qabu hin ajjeefamti ka jedhu. Mangistuun mootummaa hamaadha. Dargiin mootummaa hamaadha. Kanaaf ajjeefamuun hin mala jennee waan amanneef sanaaf of qopheessineetuma jiraannee jechuudha. Gaafa hidhamtuu goolii hoosisaa turte. Haadhi gaafa harma hoosiftu garuu armiyoo mirgee si dhukkuba. Man hidhaa keessatti akkamiin dandeette? Harmi mirguun waan qaamaati. Ijoolletti irra adda bahuun baay'ee dhiibbaa sammuu isirra kaa'u baay'ee qaba ka'a. Abbaarraa dhabbatu anatu jiraaf hin jedhe anis hin jiru. Maal seenti ijoolleen nuti biyya lafaa kanatti fide maaltu see guddisa kan jedhu sun baay'ee rakkina guddaa ture. Maal halkani guyyaa boo'icha ka'a. Boossaa maal jettaa waan fiddu utuma qabsoo kana qabsaa'ummaan sun keessaa danfuuyyuu utuma onneen
bilisummaa barbaadu sun keessaa utuma beektu saakrifaayisiin ani kaffalu baay'eedha. Aarsaan ani godhu baay'eedhatu jettuyyuu sanuma keessa darbe sitti copha lafee keetti copha miidhaansa dhuka lafeetti gadi si copha. So baay'ee si miidhaa jechuudha. Qabsaa'aadha. Aarsaa kaffaltaa maaloodhaa jedhu suni eegatti seentee booddee hoggaanni dhuka lafee sanatti gadi cophu qofa sitti dhagahama. Hoggaa namni baqata. Namni dhuguma godhee sirraa badee waaqnis na irraanfatee namnis na irraanfatee anis nama irraanfadhee jettee yeroon dheerataa deemu jechuudha. Innis baay'ee si miidha. Waggaa 7 booda kanan arge ijoollee guguddatanii. Sanuu mana hakiimaan dhaqa jedhee hakiima sababii godhadhe sobee dhukkubsate. Ijoollee arguudhaaf mana hakiimaan dhaqadhe hakiimaa naa hayyamanii wattaaddaraan qabamnee mana hakiimaadhaan achittiin arge. Jimmarraa dhufanii. Sanuu immoo karaa hin eegamneen karaa hin yaadamne waan hin yaadin siifa yaadu jechuun eebba beektaa. Waaqayyo waan hin yaadin waan ati hin yaadin siifa yaadu jedha. Warra mootii nu irratti fincillee kaanii qabsoo irratti goone mootummaarraa buufne maatiin isaanii achitti nu eegan mana hidhaa keessatti. Ilmaan Haayile Sillaasee akaakayyuun Haayile Sillaasee mana hidhaa turan. Isaantu ijoollee keenyaaf gargaarsa alaa barbaade adaarii Aqaaqee jedhamu adaarii boordiing iskuulii jira achitti nuuf ittisiisanii isaantu warra nuyi irratti fincilletti Isaan gargaare. ijoollee keenya gargaare adaarii Finfinnee naa fidanii Aqaaqee naa fidanii waggaa 7 booddee jechuudha. Waggaa 7 booddee ijoollee arguu danda'e. Karaa yaadiniin Akkamiin isa gargaaran? achi wajjin jirra miti. Manidhaa keessatti wal Manidhaa keessatti bartanii. wajjin jirra. Wal wajjin taphannaa jedhama. Haasofnaa hariiroo gaarii qabna ture mana hidhaa keessatti. Ijoolleen keessan akkam maaloodha jedhu. Ila isaan hammeenya irratti yaadnetti tola nu yaada quba qabaadha. Dhuguma siin jedha. Karaa akka sanaatiin ijoolleedhaaf boordiing iskuuliitti nama gargaaru biyya alaarra barbaadanii isaan boordiing iskuuliitti naa fidanii san booda baatii tokko wal arguu dandeenya. Egaa yaadisaa baatiidhaan akka wal argan garuu immoo ayyamin jiru. Hiriira nama baay'eetti hidhaa jira miti. Hiriira guddaa dheeraa jira. Nam ol seenanii dhuma arguudhaaf hidhamtoota dubbisuudhaaf. Hiriira sana ijoolleen goda sanaa jalqabdii baay'ataan isaan dhufanii hiriira kana mataa dura gahanitti sa'aatiin visitation dabarte badaa jedhanii ari'u. Isa ilma wajjin jiraachuun sun gahaadha. Waan hin turreetu jira. Naa darbu. think ijoollee umrii sanaatii fi haadha isaanii dhaqanii mana hidhaa sanatti arguu baay'ee jabaadha. Baay'ee jabaadha. Seenaaf akkam jabaa akka ta'e naa galuu iyyuu hin danda'u. Wanta hin irraanfanne gaafa nuti wajjiniin mana hidhaa sanatti dabarsinee deemnu mul'ata amma karraatti lafa isheen dhaabbattu akka sana dhaabbattee harka isheen kana amma nuti ija duraatii baanutti. Gaafa barbaadan isin gashu. Gaafa barbaadan isin gashan. Gaafa barbaadan sadan keenya gashu. Gaafa akkuma itti fakkaate abbaa achi jirutu akka itti dhaga'ame akka guyyaa sanattidha. Siqiqiidha garuu wanti isaa hundumtuu siqiqiidha. Argamuun arguun sun mataan isaa. Nuyi amma kan keenya himanna beektaa maatii hoggaati jettu kanan baay'ee gammadee fi waa'ee maatiirra gahu. Yeroo hundumaa kan qabsaa'ota. Qabsaa'aan kun akkas ta'e, qabsaa'aan kun achitti miidhame, achitti hidhame, achitti ajjeefame jedhama malee dhiibbaan qabsaa'onni akka qabsaa'otaatti wanti nuti hojjennu suni
dhiibbaan inni maatii keenya irraan ga'u akka futnootitti illee hin barreeffamuuf. Amma kan ijoollee miidhama ijoollee kanaa qofa jenna. Warra keenya irraa wanti ga'u abbaa fi haadha keenya irraa wanti ga'u nuti akka argine yeroo waan feene qabsoofnu isaanirra waan ga'u hin beeknu. Amma mana isaanis mana keenyas yeroo hundumaa loltuun dargii marsitee har'aas gootee ganamaa galgala baay'ee rakkisu turan. Dhiibbaa guddaa ture. Nam baay'een sammuu isaallee nagaa miti barhar'a. Abbaan kiyya jireenya isaa guutuu walakkaa mana hidhaa walakkaa mana hidhaa walakkaa ala. Haati tiyya achitti isaaf galaa baachaa. Isa qofa miti warra hidhamtoota sana hundumaati jajjabeessaa. Maatii isaaniitiif keer gochaa, maatii warra hidhameetiif keer gochaa. Achirraa dabartee Finfinnee Dambidoolloodha qottee achi Dambidoolloodhaa dabartee Finfinnee magaalaa guddaa sana keessa baddi nu gaafachuu an immoo qofaa miti anas obboleessi koo xiqqaanis lama taanee hidhamne maatii keenya keessa. Namni baay'ee isaan irra ga'u warra maatii irra ga'u sitti himuu hin danda'u. Achirraa dabartee immoo ijoollee seetii barbaachamu kutaa gara biraatti immoo jimma moodhatti ijoollee akka hoose argu kan isaanii himee fixuu hin danda'u. Garuu seenaan isaanii ni himamu. Ijoollee dura obboleessi kiyya sun hin du'eega hin ajjeefame. Isa gaa Oromoodhumaaf Oromootu wal ajjeesa. Yeroo inni ajjeefamu du'a isaa sanillee itti himuun barbaanne namni. Hirmi nyaata jedhama namni itoo hin du'u. Waggaa du'u. Bakka itti bu'aan illee hin qabne. Du'a sanallee dhaggeeffachuu hin danda'an. Dhagahuu boowwachuu hin danda'an. Maaliif yoo inni du'e jedhame goota miti. Gooti du'uun jechuun diinni gammaduu jechuudha. Diinan gammachiifnudhanii gadda isaanii liqinsanii gubatanii haadha gootaati haati gootaa jagaachuutu irra jira. Garaan haadhaa hoo akkam ta'a? Garaan haadhaa gadameessi haadhaan rom'u sun raafamu sun akkam ta'a? Sana namni argu jirudha. Kan warraa kunila bifa tokkoof lama miti dhugaan siin jedha. Hariiroo sun deebisanii ijaaruun fakkeenyaaf ijoolleen gaaf deebitee si argitu hariiroon kan keetiif kan isaanii akkam ture? Yeroon bahu isaan boordiing iskuulii sana Aqaaqii boordiing iskuul Adventist Mishinii boordiing iskuulii jiru. Ani yeroon bahu lafan seenuun dhabe manan qabu. Sirba jira alan qabu manan qabu loltuun bilisummaa alan qabu manan qabu manan itti dhaquun qabu maaliif maatii firatti yoon dhaqe du'an itti fuudhee dhaqa. Maaliif dubbifte jedhee nama hidhamee nama ajjeefamu jira miti isaan bira dhaquun barbaadu. Kan isaan mana hidhaatti narraa baqataniif du'a baqa. Maaliif du'a fuudheetti dhaqa. Soo lafan dhaquun qabu. Wanti tokko ittiin na hafte mana barumsaatti deebi'u ture mana barumsaatti deebi'e. Barumsa dhaqee mana barumsaa ani boordiin mana barumsaa taa'a. Isaanis boordiin jiraatu. Boordii achi jiraatu. Wiikendii wal arguu carraaqna yeroo hundaa wal hin arginu. Mana tokko wajjiniin jiraachuu dadhabnus nuti adaarii jirraa seen doormiitti galtee at least akka barbaanne wal arginee wiikendii duwwaa ta'us yeroo wajjiniin dabarsuu dandeenya. Sanaan duratti wattaaddaratu achi keessa deddeemu. Sifattashanii ol si gashu sa'aatiin isaas akka barbaadde wajjiniin yeroo dabarsuu hin dandeessu. So sun hafuuni gammachuu guddaadha. Walii wajjiniin jiraachuu baannus garuu Waaqayyo carraa nuu kenne isheen illee mana hidhaati baatee ittisa tokko malee wal arguu danda'uun wiikendii ta'u iyyuu nutiif waan guddaa baay'ee waan itti gammannee hawwii guddaadhaan eegna turre wiikendii sana. Gaafa waliin agarrees immoo beenna maaliifi kanaaf baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Siifoo rooba ijoolleen yes. Isheen immoo baay'ee daayinaamik turte hayyoon. Kiraarii taphattii entertainingidha.
baay'ee entertainingidha. Yeroon boring ta'e hin jiru ishee biratti. Baay'ee entertaining waan taateefi waanuma wajjin jirtu sitti fakkaata. Sitti hin dhaga'amu. Isa jalaa deebitee deemtu hawwiteetti deebita. Akka sanatti waggaa tokko ammoo tokko wajjin jiraanne yuunivarsiitii sana duratti cufee dargiin ammas bartoota hundaa rikruut godhee waraana erguudhaaf. Tole nan naqan jedhe maalan godhate waraanni immoo maalli warri Eertiraa karaa sana wayyaaneen karaa sana ABO'n karaa kana hudhanii qabanii Finfinneetti dhihaataa jiru. Isaan nurra haaloltoodhani waggaa manni barumsaa cufamu kan aduudhumatu narratti dhaame aduu guyyaa sana. Maaliif manni barumsaa cufan ture? Jiruudhuma koo ture. Jiruma koo dhaame jechuu dandeessa. So warra mana hidhaatii bahe sana jalqaba fixee barattoota warra kaan leenjisee itti ergee lolatti erguudhaaf ture. Maasii ashaaraa jedhamtu sana kennee ijoollee koo fudhadhee bahee baqadde. Yoo du'uu ta'es fiigaa lubbuu koo oolfachuudhaaf fiigaa du'uu naa wayya jedheetu fiigee bahee jechuudha ijoollee fudhadhe. Ijoolleen dhiiraa fi haadhi isaanii hariiroon isaanii baay'ee cimaa. Dubartoonni akkuma aadaatti saayinsii ta'uu fi uumama ta'uu hin beeku garuu dubartoonni hariiroon isaanii abbaa waliin. Yeroo garii ammoo ka haadha fi ilmaa baay'ee cimaa. Hariiroon keetiif kaatitii akkam ture? Baay'een jaalladha. Baay'een jaalladhaani. Waan isheen gootu hundumaa silaan koppii godhe natti tola. Isa gaafa si dhiisiiti afaan Faransaayii baratteetti mana hidhaatti jedhame amma afaan Faransaayii barachaa jira. Eegan guddadhee booddeellee narraan hafne jechuudha. Hariiroon keenya baay'ee jabaadha. Abbee ammoo uf bira dhabdan gaafasi ati deebitee hidhamtee baatee asitti argitanii. Wanti isaan haasa'amu mana keenyatti. Actually maaliif ijoollee waan taaneefi hin haasa'u jedhanii sodaatanii maaliif akka ati keenya hidhamtee hin beeknu. Kan ani yaadadhu kan nutti himame abbaan keessa waan badee fi haati keessan hidhamteedha. Simple waan salphaa ijoolleetti himuu danda'amu sana yaadadhaan malee inni jira hin jiru baay'ee yaadadhu baay'isa. Eegee guddattanii high school fagaltan. Isanii galee sababii abbee isaan bira badee haati hidhamtee maatiin keessan faffacaatee fi isaniif galee ijoollummaa keessatti. Ijoollummaatti nuun galu gaaffii guddaadha. Maaliif hin beeknu kaa nutti hin himamu. Waan abbaan keessan badee fi haati keessan hidhamtee duwwaadha. Tarii yoo wanta xinnoo yaada nutti fakkaate maaliif wanti Oromoo kun iseetti jabaadha kan jechisiisu yoo jiraate mana hidhaatii namoota waggaa 7 duraanii waliin argine harmee keenya wajjiniin maaliif nuti magaalaa biraa turre Jimma turre. Yeroo sanatti waggaadhaan nama dhufeesee dubbisutti suuraa seetii fi post kaardii hojjettee nu ergiti. Suuraa sanarraa nagaan hin jiru, an akkasiin hin jiru, afaan Oromoo walitti haasa'aa waan jedhu duwwaatu jira. So maaliif wanti kun mana hidhaa keessa taates maaliif wanti kun iseetti jabaadha wanti jedhu gaaffii na keessatti uumeen guddadhe. Kanaaf gaafa ijoollee turre naan galu ture. Garuu erga guddannee waa hubachuu dandeenya. Keessattuu an ergan ijoollee godhadhee baay'ee ni admaayir godha abbaa koos haadha koos. Maaliif waan hin gochuu hin dandeenye isaan godhani. Wanti isaan dadhabaniif wanti isaan hidhamaniif immoo akkasittiin lafa qabatee gaafan argu dhugaan siin jedha gammachuu guddaa tunatti dhagaamaa isaaniin illee hedduun dinqisiifadha hedduun galateeffadha. Waan an gochuu hin dandeenye waan godhaniif baay'een itti boonaa baay'een galateeffadhaaniinis eeyyee naa galeera. Rooba ati yoom sii gale abbee obboleen coonii abba kee qofa akka hin ta'in uummata kaanii fi nam guddaa akka ta'e qabsaa akka ta'e yoom siif gale abbaa koo qofaa miti nam bira waliin qoodadhaa jettee. Egaa haati koo hiikamtee booddee obboleessa haadha kootii natti fakkaata gamtaa waraqaa tokko barreesse. Waraqaa sanarratti Oromiyaa waan jettu irratti barreesse.
Isheen mataa na tuqxe waan tokkotu keessa jira kan jedhu. Achi wantattiin waan jabduu akka taate hubadheera. Garuu sana caalaa miti. Hammattii sana hubadheera. Achi sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffanna turre. Sunis waan tokkotti nutti dabalteetti. Achi rooliin abbaa kiyyaa maal akka ta'e hin beeku. Amma 91 anaaf. Amma 91tti rooliin abbaa kiyyaa maal akka ta'e hin beeku. Achi booddeen hubadhee roolii isaa gatiin isaa waan inni baase gaafa sin baradhe. Goolii, ati maqaan keelleen rakkoo gaafas uumameen walitti qabatee kasii moggaafame. Nama baay'eetu dinqifata maqaa goolii jedhamu kana. Namni keenyas namni biraanis maqaa akkasii baay'ee hin baafatu. Akka aayyoon natti himteetti gaafa abbaan biyyaa ba'u isheen ganaan deenyee itti dhaamee deeme yoo dhiira ta'e boona yoo durba taate boontuu jedhee dhaammatee deeme inni isheen immoo akka haasoftutti gaafa bara sana mangistuun waan baay'ee uummata irratti gochaa ture biyyis jeeqamaadha maatiin keenyas jeequmsa keessa jira kanaaf gaafa goolii dhalattu kun boontuu maaliiti gooltuudha jettee maqaa kana naa kennite inuma natti maxxanee hafe baay'een immoo jaalladha maqaasa. Official ta'ee waraqaa kee kan dhaloota irraa jira. Gooltuudha inni dhalootaa garuu gooliitti geeddarame gaafa mana barumsaa jalqabu gooliitti hir'isanii malee isuma seeraati. Kanaaf illee kan inni umrii koo gadi qabee himachuu hin dandeenye waan seenaa keessa jiru waan ta'eef bara akka faranjiitti 78 ittiin yaadatti. Ani garuu naman goollee maatii sin goollee numa maqaa kootu yaadannoodhaaf malee ani qabbanoftu nama nagaa nama sin tuqu. Maqaan namni siif moggaasu amal kee irratti dhiibbaa qabaa jedha. Lakki anuma irratti dhaabbate inni. Deebitee yoom wal argite ijoollee keetiin erga adda baatanii hagam turtanii wal argitan? Waggaa 13-14 mucayyoon isheen ani eegan bahee dhalatte waggaa 13 inuma taati jedhee yaada. Naayiroobii dhaqan achirraa settlementidha. Naayiroobiitti dhaqee tan arge ijoollee sadanuu. Waa tokko ka dhaggeeffattoonni akka baran barbaadu ijoolleen amma jiran kun nama gurguddaadha. Ijoolleen tiyya ani beeku mataa koo keessatti hafan garuu ijoollee daa'imtuudha. Ammayyuu achuma jira sammuu kiyya keessatti. Maaltu si dhaga'ame gaaf deebitee waggaa 13 booda Naayiroobiitti argitu maaltu si dhaga'ame? Qabsoon gatii guddaa akka nama baasiftu. Anillee jiraadheen yoo na gahee namoota manaa bahanii manatti hin deebi'in hafantu jiran. Ka qabsoo irratti wareegaman. Ka diinni ajjeese. Warra kana hundaa'u biratti yeroo ndaalu haalli kiyya irra wayyaadha lubbuudhaan nan jira. Ijoollee kiyyas booda wal argee wal barree amma dandeenyu walii wajjin jiraachuu carraaqu. Haadhi man keetii adde Maartaanii yeroo dheeraaf waan lubbuun hin jirre itti fakkaatee jedhan gaaf isheen wal argitu maaltu si dhaga'ame? Gadda guddaa. Dubartii jabduudha. Dubartii qabsoo kanaafis hamma dandeessu gumaachite. Gatiis kaffalte. Kanaafi
ulfaataadha gabaabaatti. Isheen diqoon ka gaafa ati deemtu gara haadha turte gaafa Naayiroobii si argite sun akka abbaatti si ilaalte turte kun abbaa kiyya jettee Isheen si beekuu dandeette? Isheen gaafachuudha. Saganaan dura sinaasofna turre abbaan keessan hin dhufaa jedhamee inuma haasa'amaa yeroo sanatti footoo isaa arguun koo argeera natti fakkaata garuu takkaa ijaan hin agarree hundumtuyyuu eegaa jirraa makiinaa keessaa bu'ee namtichi tokko suutii buluu wayii uffataa manatsirii see durii sana gurraatti uffataa gadi bu'ee roobaanii furiyyaan fiiganii itti maxxanani. Animmoo am reserved suuta jedhee dhaabbadhee ilaalee suuta jedheen itti dhaqee malee hubachuudhaafis na rakkise. Namumti makiinaa kana keessaa ba'ee abbaa keeti. Wanti itti mataa keessaa qabduu fi wanti si bira dhaabbatu suni hamma walitti wal fudhatutti. It's interesting dhugaa. Dhaabbadheen ilaala. Maal fakkaata namtichi kun? Isaan garuu fiiganii dhaqanii hammatanii itti maxxannaan anaafis karaa naa bane. Bareeni miti jechuun relationshipiin kan gaafan waggaa tokko wayi ta'e irraa miti. Inuma abbaadhuma irraati. Abbaadhuma keenyatu isa kana isuma qabna sababa. Isumatti dhannee maramna qaba. Filannoon biraa kamtu jira jette. Isaan kaanoo? Isheen guddoon xiqqoo yaadannoo qabdi turte jedhan. Kanaafi isheen tarii waan yaadattuu fi ana waliif fiddee warra ga'u naftu jedheetan shakka. Garuu dhiisee isaan beeku. Anis gaafa jalqabaa dhufee tokkoffaa maqaasaa nuti Yohaannis Lataa beenna turre. Leencoo gaafa jedhamu sammuu koo keessaa adda biraa tokkoon siilee ture. Fakkiinsaa adda biraa ture. Gaafa inni konkolaataa keessaa ba'u natti gabaabbate. Natti gabaabbate fiigee dhaqeenii hammadheenii anis beekee yookiin jaalala isaa qabaadhee meemoriin natti dhufeetuun ta'ini abbummaa sana duwwaadhaaf waan hin qabdu jedhamte tokko argachuu jechuun nama du'e tokkotu du'aa ka'e yoo siin jedhan maaltu sitti dhaga'ama. I think akka sana natti dhaga'ameetini na yaadadha gaafa dhufaa jira jedhamee wanti nan jalqaba godhe jilbeeffadhee Waaqayyoon kadhadhe. Jilbeeffadhee Waaqayyoon kadhadhe. Gaafa inni dhufusi I was thankful. Maaliifi kadhannaa mata duree kadhannaa kooti ture yeroo dheeraadhaaf. Maayinni Tsalootaa Ristii jedhamee gaafa gaafatamnu haadha koo naa hiikii abbaa koo bakka jiruutii nuu fidii walitti nu qabii ture kan hin jedhu. So isatu naa guutee gammachuu guddaa dhaanini dhaqee dubbise garuu beekee miti akkuma roobaan jedhu. Naayiroobii gaafas waliin turtan moo deebitanii ammallee adda baatan? Lakki isaan xayyaara fudhatanii Kaanadaa deemanii an Finfinneettan deebi'e. Mootummaa ce'umsaa waan jedhamu keessa turre yeroo sana mootummaa ce'umsaa kana keessatti hojiin baay'eedha. Mootummaa keessatti wanta hojjennu jira. Wanti wayyaaneen nurratti gootu jira. Isa kana hordofuudhaaf dafee as deebi'uun narra ture jechuudha. Guddooyi waliin hin turre? Guyyootuma. Guyyoota 2-3 akkas. Ijoollee wajjin ijoollee yeroo fudhadhee badu sana waliin jiraanne miti boarding school weekendii qofa wal argina turre. Yeroo fudhadhee badu Naayiroobiitti badee Naayiroobiirraa ji'uma 5 caalaan turre. Maaliif kanaan dura warri human rights organizations warri journalist protect godhan hundi isaanii walii qunnamaa turre. Isaan na gargaaranii Kaanadaa dhaqee.
gaafan Kaanadaa dhaqu yeroo jalqabaatiif mana tokkicha keessatti wajjin jiraanne ijoollee wajjin. Isaan xixiqqoo san dhiisee bahe hidhaa booddee takka walii wajjin hin jiraanne. Achitti walii wajjin jiraanne ijoolleen aartee balbaltee gubatte. Rakkina meeqa keessa dabarte sana aarisee sana namatti baafattu hin arganne, namatti himattu hin arganne. Anis aarii mataa kootiin qaba namatti baafadhu hin arganne. Walumarratti baafanne. Egaa akka sanatti baay'ee jabaa ture waggoonni 3 jalqabaa walii wajjin jiraanne. Maal jedheen sitti tiroomaa nama baay'ee tiroomaa keessa turetu walitti dhufe argite. Ani haadha ta'uun barbaada. Haadhummaa isaan dhowwataman sana amma kennuufiin barbaada. Isaan immoo haadha kana bifa lamaan ilaalu. Namni kaan hin faarsa. Boota isheen jedha. Inni kaan immoo isheen shayxaana jedha. Isa kamiin akkan ta'e addan baafanne ijoolleen. Isa gootaas miti ani. Shayxaana sanas miti. Namuma mudaa mataa isaatii qabu. Namni tokko hamaas tolaas ta'uu danda'a. Isa jedhame sana fit gochuu hin dadhabeen. Isaan immoo abdiidhaan eeggatu argite gaafa ishee argan waan hundumtuu nafa jedhanii yaadanii nafni. Sanaga walumatti deebine baay'ee rakkan. Isaanis baay'ee rakkatan anis baay'ee rakkan. Haadhaaf ilmoo ta'uu hin dandeenye. Garuu suuta wal hubannoon dhufee. Suuta immoo walii yaadu. Edaa kanaaf kana ta'an, edaa kanaaf kana godhanii jedhu. Namni keenya nurratti duulu kun immoo inni garbicha irratti duulu. Nu hunda keenya maatii isaa ijoollee isaa hambifne. Hunda Oromoon baay'ee garaa jabaata beekta. Maatii isaa hundumaa irratti isarra darbee maatii hundumaa miidhee. Innis ijoollittiinis kana turreenii kan jedhu sana baay'ee ittiin miidhamanii. Gahuu didee hammi aarsaan isaan kaffalan sun hin geenye Oromoo. Deebisee ijoollee illee baay'ee miidhe. Gama durii firatu baay'ate 91 gaafa isaan shigiggir mangistii seenanii firatu baay'ate gaafa isaan ba'an immoo badani. Arrabsootu baay'ate gaafas immoo dhiibuu waan hundumaatu qabamee badiin bara sanaa hundumtuu sassaabamee abbaatti xop godhame. Nu immoo kan nama fokkisu tokko ganda Oromoo walitti qabamteetti gaafa deemtu kun ilma leencooti bar jedhu. Akkas gaafa jedhanii waan gaariidha moo waan gadheedhaan beektu. Maaliif warri jaallatan yoo jedhanii waan gaariidha. Warri jibban yoo jedhan immoo bar ilma ganaati jechuu isaaniiti. In ulfaata akka gowwaa taata siin galu isa kamii isa kana moo isa kana. In ulfaata silaan namicha beekte hin gowwoomtu karaa kam isa kamirraa haasa'a beekta. In ulfaata gaafii. Siifoo horiyaa. Akkuma Roobaan jedhee yeroo gaafa biyyarraa baanee Naayiroobii geenyu fira akkuma Roobaan jedhe firatu baay'ate yeroo sana ndaam 91 biyyayyuu hin galle nuti isan beennu baay'eedhuma baay'ate bakka manni keenya guutuu ijoollee jaalleencoo jaartii jaalleencoo jedhanii samaa sanarra kaa'anii jechuudha. Garuu yeruma sanayyuu kan nama dhibu haati keenya baay'ee fagootti waa tokko hubattee ilaalti. So kanaan hin gowwoominaan hojjette turte. Gaafa Torontoo geenyee ji'oota muraasaa fi akkuma Roobaan jedhee giiftiitu nu bitamaa nu fuudhanii iddoo tokko nu geessu bakka ijoollee jaalleencoo jedhanii baay'eedhuma gabaan keenya guddaa ture. Akkuma Roobaan jedhee gaafa shigiggir mangistii keessaa ba'uun dhalatu badii yoo ta'e jechuun
wanti sun hundumtuu nama tokko irratti bobba'e. Maatii isaa irratti bobba'e, haadha manaa isaa irratti bobba'e. Inni sun baay'ee ulfaataa ture. Keessattuu hawaasa keessaa aan hawwisoofaan ture, hawwisootti makameen ture. Hawwisoo keessa faa gaafa deemtu namni si duubaan waan asaasuun argita. Namni kaleessa baay'ee si faarsee si waliin jiru har'a hin jiru. Si biraa isuma deeme argita. Waan saamoo ati siin galu nama kana dhuguma beeku akkas jedhu moo jettee bakka baay'ee ulfaataa ture. Ani kan inni irraanfanne amma ammaatti abbaa koo loleera sanarratti nuti ijoollee baarootumsaa waliin guddannee kana miidiyaa gara biraa irratti saasa'eera. Walitti qabama hawaasa wayii keessaa baarootumsaa Leencoo Lataatu ajjeese waan jedhamu dhaga'e. Nuti ijoollee kana waliin akka carraatti boarding school waliin barannee intalli baarootumsaa seenan gafaanaaf best friendii kooti. Inni ilmi siiseen xinnoo sun akkuma obbolaatti akka hiriyaatti waliin jiraanne. Gaafa isa kana Leencoo Lataatu ajjeese jedhanii almost akka of dhabuu wahiin ta'e baay'een aare. Maal jechuudha jedheen mana fiigee galeen gaafadheeniin. Akkamittiin ati baarootumsaa ajjeesta? So na yaadadha manatsirii isaa baasee ijoollee kiyya intala kiyya natti kaasanii jedhe nirraanfadhu. Gaafa inni imimmaansaa dhop jedhee boo'u bakka dhiiseera because nan beekamu akka sana gochuu hin dandeenye maaliif waa'ee baaroo gaafa haasa'u garaan isaa baay'ee wannoodha. Garuu anis gaafachuu narra ture. Bakka dhiisi jedheen dhiise. Natti hin himne garuu maal akka ta'e akkasumatti walii gallee. Booda garuu baay'achaa deeme baay'ee social mediaanis gaafa baay'achaa deemu waan tokko murteeffadhe ani. Gaafa abbaan koo maatiin kuni baay'ee miidhameera qabsoo kanaaf jedhee haadhaaf abbaan keenya illee qabsoo kanaaf jedhanii walii wajjiniin hin jiraanne alatti kan haasa'amu garuu waan gara biraadha. Gaafa inni yeroon isaa ga'ee du'ee badu waa'ee abbaa kootii waan tokko haasa'u. Amma inni lubbuutiin jirutti garuu waa'ee isaa haasa'ee dhugaa isaa haasa'ee at least waan keessa darbine namaaf beeksiseetanii gaafa inni du'ee hobbaafatu nama jalqaba du'u hin beennu miti. Yeroo sanaa maqaa isaa sin kaasu achumaan nutti dhiisaa jedheetan falammii keessan galee jechuudha. Feesbuukii irrattis gaafan argu namas gaafan argu aggressive yerootti ta'utti gahe maaliif waan hin dhabee waan hin ani arganne tokko namni gaafa si jalaa xureessee gadi buusee haasa'u. So irra caalaatti akkan abbeekoo hubadhus na godheera. Irra caalaatti akkan abbeekoo bileemin goone silaa Oromoon abbeekoo faarseera ta'e silaa irra taa'ee akkamittiin nan guddisne jedheen aaran ture. Bu'aa baay'ees naa buuseera. Takkaa guyyaa tokko maaliif nan guddisne jedhee isa balaaleffadheen beeku. Yeroo koo kan hin fixee defend isa gochuutti akka tokkoonis blessing in the disguise jedhama. Yeah. Abbaan koo maal jedha ture kan hin irraanfanne namni na argu politikaan seenuu jedha ture. Namni na arge politikaan seenuudha. Ittuma seeniin ture hamma tokkotti. Hamma akka bara faranjiitti 2004tti 2006tti ittuman ture. Achi isa inni jedhe naa galee irraan baqadhe achi booddee. Baay'ee ulfaataadha yaa. Baay'ee namatti dhaga'ama. Karaa hundumaan waan hunduma gootee ati hamma dandeessu abbaan keessa hamma danda'u haati keessa obbolaan keessa hamma danda'u goonee galatoomii miti galatoomii yoo jiraate gaariidha. Arrabsoo dhumti yoo hafte sabaaf goona sabni naman galateeffatu not required. Garuu arrabsoo dhumti yoo dhaabbatte moraalii sii kenna. Arrabsoon hin ulfaatti. Kijiba qulqulluudha. Amma tokko kan isaan jedhanii Leencoo kan isaan jechaa turan Leencoo fooqii biteera Oromiyaa gurguree. Haati manaa isaa Marsheedisii oofti. Barattuudhaan liqiidhaan baratte. Nima fokkisaa ilaa kijiba qulqulluu laaqee. Salphaadhaan bira ga'uu dandeessu. Waan akkasii kijiba akkasii godhaniiti bal'isanii maqaa namaa xureessu. Nima fokkisa. Kijiba akkasii immoo
namni nu hubata jettee yaadda. Nama baay'eetu nu beeka akka jiraannu. Garuu dhugaa sana amanuurraa kijibattiitu mi'eefti. Isee amanuu filatani. Sun immoo caalaa nama aarsa. Ani duraanin erge gaafuma akka obboleeyyan koo jechaa turanii gaafa isaan mootummaa keessaa ba'anii dubbiin Oromoo kunis jajjabaachaa dhufu isa balaalleeffachuutti ka'anii isa arrabsuutti ka'anii isa maqaasaa balleessuutti ka'anii and baay'ee ulfaata nama nuti beennu sana miti kan isaan arrabsan kan isaan maqaa balleessan and nan dhiise ani waan isaan interneetiirraa social miidiyaarraa haasa'an sanaa fi namni an beeku tokko miti. Isaanis silaa beekanii akkasin jedhani. So ani ignore godhee balbalatti cufee numan achi fageessee irraa jiraadha malee itti dhiyaadhees ilaaluus hin danda'u. Na aarsa ibidda natti qabsiisa. Wanti namni haasa'u ija namaatu arga hin yaadani. Eenyutu argaa? Fira isaatu argaa, ijoollee isaatu argaa, amma akaakayyuullee qaba, isaantu argaa. Wanta isaan summiin isaan, especially warri interneetii irratti baasanii danda'een ilaalu. Kanaaf ani numan irraa fagaadhee itti cufee jiraadha malee yoon akka isee engage wajjin godhee nama raachuu hin danda'u. Immoo isan kennuuf. Oromoodhuma keessatti intala goobanaa, intala maaliitiin jechuun jira ijoolleen. Ijoolleen hin beektu. Yoo abbaan gurgurate, saba gurgurate jedhame gurgurate illee waa'ee maaliif ijoollee isaa ittiin miidhu sana ittiin duursisu ittiin arrabsu sun jira. Bareecha jira. Komitii keessas sanii alattis maqaan jirre sirra kaa'u. Amma nuti rakkina meeqa keessa dabarree achi geenye rakkina sana keessa jirra ammallee keessaan baan. Yeroo nama gara biraa sitti duulu it's okay. Kan Oromoon kan keetii sitti duulu garuu baay'ee hadhaa liqimfamuu dida. Ijoollee kana haati manaa isaa kana goote sana bittee kana bitte rakkataa jirraa barnu jedhanii odeessu. Warruma nu beekutu immoo odeessu nu argu bara. Ijoolleen isaa bakka akkasiitti public maaloo iskuulii dhimma isaanii private iskuulii waan akkasii baratti jedha. Yeroo sana ijoolleen keenya baay'ee rakkatti hurriyyaan mana Oromooti. Mana Oromoo keessa under the table jedhamu horii nadhossitee manaa baati. Hin qabnu kaa'umaa. Nadhossitee manaa baateetu dhattee biddeen tolchite. Biddeen tolchite birrii sadii maal kennuuf. Oromoo biizinasii Oromooti. Itoophiyaatti moo Kanadaatti? Kanadaatti. Hojiin hin turre ani immoo yeroo sanaa reefu guddadhee waan na barbaachisu baay'eetu jira. Waan ijoollee namaa barbaachisu jechuudha. Harmeen keenya immoo hojii lama hojjetti guddisuudhaaf jechuudha. Hojii lama hojjettee full time illee baratti. Amma waan na barbaachisu waan akka fuulatti dibatan, hidhiitti dibatan ayyoo gaafachuurraa yoon garuu hojii mataa kootii argadhee hojjedhee naa kaffalame of hin danda'amnire. Kanaaf jedheetan actually ana dura roobaatiyyuu hojii argate na dura. Abaaboo gurguruudha hojiinsaa kan ture. Ana dura isatu argate. Isatu horii argatee dhufee doolaara Kanadaa kana lakkaa'ee akka naamilee godhadhu godhen. Obboleessi na xiqqaa kunoo horii argatee waan baay'ee moo hin binnu wanti nuti yeroo sana bitannu ice cream fakkaata fayyada. Anis yoon hojii argadhe jedhee ikoonomiin Kanadaa yeroo sana baay'ee kufaa ture. Hojii gaafan gaggaafachiisu hojiin jira naan jedhan. Hojiin sunis nama Oromoo actually namni sun baay'ee naa gaarii turte anaafi nama suuqii xiqqashoo see qabdudha waan biddeena Oromoo hojjettee gurguru maalidha. Inni hojjettaa hojii kana naan jedhan. Nan hojjedhan jedheen deeme jechuudha. Mucayyoon ana eenyu akka hin ta'e hin beektu. Mucayyoo xiqqoota akkan argadhee jettee inni haasofti. Hojii immoo hojjetti faa jettee haasofti. So sanbaduraaf sanbata guddaa sa'aatii 10 isee biraa hojjedha. Waan akka xiqqoo nyaatas hin tolchiti achi biratti foon na murmuraa fi shunkurtii na murmuraa fi bubdeena nan bukeessaa fi buusuu isaa duwwaan hin buusnee fi garuu of danda'uudhumaaf haadha koo rakkisuuf dhiisuu yoo waan na barbaachisu jiraate ofii kootii bitachuuf isa jedhutu na dhibee hojii jalqabe. Meemoriin obboleen coo kaatiin daganna.
ka ijoollumarraa yaadate ka agammaa hin daganne maali? Gaafa dura waliin dhufne walii wajjin jiraachuu jalqabne waliin beennu ayyoo keenya wajjin yeroo xinnoo dabarsineerra inni immoo haaraadha. So inni gaafa itti makamuu loluma duwwaa ta'e nus mataa jabaanna akkuma isaanii. Waluma hierarchy keenya sirriitti relationship dynamic keenya gana bakka keenya waliin qoodne wallollaa hin rakkate family meeting uume kottaa wal geenyu jedheeti akka abbaa ta'ee waan isin guddifnee fi har'a karumarraa ka'ee akka abbaa isinii ta'uu hin danda'u. Hiriyaa taanee haa jalqabnu gama abbaa sanatti itti guddifnaa jedhe. Baay'ee wise. Na jalaan baddu waan tokko hammam rakkisaa ta'ullee steejii tokkoon yoo jalqabde bakka sana ga'uu akka dandeessu waan agarsiisu mana irraanfadhu san. Siifoo goolii. Gaaffii jabaadha yeroo dheeraadhaaf itti yaaduu narra jira. I think wanti an guddaan abbaa keenya dinqifadhuu fi respectii guddaa qabuu fi akkuma situationii he's resilient akkamittiin akka afaan oromootii kan hin beeku sana balaan fedhe irra ga'uus rakkinni meeqa isa dura ciisus he doesn't give up hin dhiisu waan inni yaade chaansii qabu hundumaatiin inuma hojjeta amma sanni Kanadaa jiraate sana faa akka barbaade waan barbaade hojjetee akka barbaade deemee deebi'ee jiraachuu miti garuu yeroo sana qorachuudhaan guyyaatti laayibrarii dhaqaachuma oola isarraan iyyuu baradhe jaalala laayibrarii baay'ee faarsa dhaqee hunda keessa laayibrarii in the stacks dhaqee waan historical things waan baay'ee dhammoo qorachuu jaallata ittiin waa barachuu chaansii inni qabu hundumaatiin waa baratee ittiin of guddisuu yaada isaa babal'isuu sana I think anaafis barnoota guddaadha. Maatiin gaaf gargar fagaatu. Fakkeenyaaf ijoolleen qabsaa'ota maatiin qabsaa'ota hedduun abbaa isaanii haadhi isaanii gargar fagaatanii jiraatu. Gariin haadhaaf abbaa yuun argatan qabsoo keessatti du'anii isaaniif ammoo isaniif madaan qabsoon isan keessatti uume. Ka fageenni addaan jiraachuun uume ka dafee fayyuu hin dandeenye. Maali? Kun baay'ee gaaffii jabaadha. Waan maayilisitoonii jireenya keessatti haadhaaf abbaan ijoollee irratti amma gaafa ijoollee godhattu sadarkaa hundumaa irratti in argita bira jirta kaa kutaa tokkoffaa gaafa galtu ilkaan gaafa buqqifattu jiramni maayilisitoonii sana hundumaatti warra kee dhabdee madaan sun jira. Madaa sanarra caalaa garuu anaan kan namidhe wanti hammi sun sacrifice ta'ee gaafa Oromoon sacrifice sana deebi'ee lafatti gatee sacrifice wanti ta'ame suni valuun itti kennamuu fi dhiisee akkuma roobaan jedhe kan beekamuun irra jiraatu jarreen kun kan qabsootti galanii gaaf tokko uummanni kun nu galateeffata jedhanii miti. Garuu gaaf tokko sabi kun of baree eenyummaa isaa baree afaan isaatiin aadaa isaatiin jiraataadha. Nuti sanarra geenye aadaa keenyaaf afaan keenya garuu akka dheeboof akka waraanaatti maatuma sanatti deebisuun madaa guddaadha. Madaa irraa fayyamuu hin dandeenyedha. Garuu immoo akkasuma ta'es afaan Oromoo dubbataa aadaa keenya ijoollee keenyatti dabarsaa hawaasuma Oromoo keessa jirra waldaa'uma Oromoo keessa jirra. Garuu sanarraa hin fayyamu jedheen fudhadha. Baay'eedha inni. Maatii xiyyan guddifne ijoollee kiyya ilkaan raasee hin buqqifne sun hir'ina
qabsoon natti uume keessaa tokko isa jechuu danda'a. Jireenya siyaasaa kan dhiisiin waliin jiraadhi maatii ijaarrannaa jettee beektu. Waaw. Opposite faallaa isa sanaati malee. Amma yeroo inni deeme ijoollee guddisii maal jedha. Eenyutu ijoollee guddisee eenyu qabsaawa. Eenyutu bira hafa. Akkas duuka qabsoo sana malee dandeesse ijoollee guddisuun qabsoo akka ta'e yeroo sana nu gahe. Qabsoo guddaan ijoollee guddisuu akka ta'e. Maaliif hin xiqqeeffama kaa qabsoo miti. So hawwiin keenya hundumtuu qabsoo sana malee ijoollee guddisuu sana miti. So isaan akkasitti bakkeetti haftee baru ijoollee. Maroo hedduu namni kan hin beekne aarsa haadholii manaa yookiin nadheen qabsaa'ota kaffalan. Hagari abbaan mana baay'ee hidhama deebee hin argamu. Kaan waraana irraa ajjeefamu. Kaan sammuu faan miidhamtee dhukkubsamuutiin daandii irratti hafu. Namni hin argu kana haadha manaa qabsaa'aa ta'uun maal jechuu? Baay'ee rakkisaadha. Ani ofii kootii haadha manaa qabsooftuu haadha manaa qabsaa'aa jechuudha. Saniif baay'ee adda sun inni isheen qabsooftuu jechuun kan jenne ijoollee sana guddisuu maatii sana walitti qabuun hawaasa kana walitti qabuun qabsoosa guddaa isa hunda caalu ture. Namni isa akka qabsootti ilaaluuf hin jiru. Garuu sana biraan immoo inni qabsaa'aadha jedhamee biraa bahee hafee biraa ajjeefame. Dhufee mana ijoollee isaa fuulduratti ajjeefamu meeqa jira amma eegan baanee immoo waan meeqa siqiqii meeqa keessa maatii darbu jira jechuudha. Inni hadhaa sana sitti fixuu hin danda'u kaan ofii kootii haala biraa keessatti akka qabsooftuutti ilaala malee akka maatii qabsooftuutti of ilaalee hin beeku. Kan isaanii immoo harka lama dachaa kitila ta'aa yaadaan. Namni gar siyaasan namni yaadi isaa dhaal jira. Katti dhiyaatte see kana. Isin nama siyaasaa ta'uu barbaade. Aan fiigee dhaqeelaa kompiitara keessan seene. Hayyee siifoo atis. Anis waan abbaa keenya irra ga'ee argee hinuman ittiin dhiyaanne. Irra fagaatti. Hin barbaadu. Hin barbaadu. Hamma akka nama tokkotti waan hin danda'u nan godha. Garuu itti dhiyaachuun barbaadu baay'ee jabaata. Baay'ee jabaadha hin danda'an. Miiri ijoollummaa keetiitti si dhaga'ame. Yoo jechi tokkoon ibsite. Jechi tokkoon sodaa, jaalala, confusion. Boona. Boona. Eeyyee. I am proud. I am proud. Siifoo. Ijoollummaa confusion jedhan kan kiyya. Waan tokko hin beeku. Wayitummoo ta'aa jira akkanatti hubadhus hin jiru. Ammarraa yoon jedhe proud hin jedha. Yeroo sitti yoon of yaade confusion hin jedha. Siifoo hore. Gaaffii deebii hin qabne ijoollummaatti maaliif haadha hin qabdu maaliif abbaa hin qabdu inni jedhu confusionii. Deebii yoo nu deebisanis nu galuu hin danda'u. Ammarra garuu taa'ee gaafan ilaalu boona. Baay'ee warra keenyaan haadha kootiinis abbaa kootiinis boona kana kan hin jedhamne ittiin boona. Baay'een ittiin boona. Geexii kooti. Kanaafillee kunoo laataattu godhadhee. Maal jedha taatuun kee? Leencoof ko'ee jedha. Sa'aatii kootiin jedhaaniin yeroo hundumaa. Baay'een boona. Intala leencoo, intala ko'ee ta'uu kootiif. Kan biraa kan isaanirraa dinqisiifadhu diqqeenan biyya baatan. Gaaf biyya baatanii ijoollee atfaatii umrii tokko tokkoon wal caaltanii garuu ijoollee. Afaan Oromoo immoo sirrii taasiftan akka warra baadiyyaa keessaa dhufeetti. Kan akkamiin baratan eenyu isaan barsiise? Afaan Oromoo maatiidhuma keessatti baranne. Mana keessaas namni hundumtuu afaan Oromoo dubbata. Anaa wajjiniin lola guddaadhaan afaan Oromoo kanas haasa'ee sana booddee akkamittiin aggadhiisare. Nuti ijoollee booddanaa kana miti kan bara durii gaafa afaan Oromoo haasa'uun faashinii keessan turre gaafa
nama Oromoo arrabsanii maqaa nutti baasanii namillee afaan Oromoo haasa'u qaana'uudha ture. Kanaaf nu barsiisanii anillee xinnoo see rakkadheen ture yeroo gabaabaadhaa fi haasa'uu rakkadhee didees wallollees sana booddee murteeffadhee eegasiin gadhiifne ani. Gaaffii hiikadhumaa kaamera kan keessa na laaltee Profeesar Kweekumsaa fi obbo Leecoo fi dhaamta. Maal isaaniin waan jechuu barbaadu baga nun guddisinii baga ofittoo hin ta'inii baga hidhamteen jedhu ayyoo silaa hidhamuu baattee baay'een gammadaa garuu wanti isin ifaajii keessanii saba keessaniif nuyinis nu dhiistanii ofii keessaniitiif istuun jiraatin as geessanii fi lafa qabatee jira. Isa ittaan immoo dhaloota dhufutu kaafateenii fiigaanii nuti garuu isiniin baay'ee boonnaa baga hin jedha. Baay'een isinitti boonaa. Komitmentii akkanaa an gochuu hin danda'u isin gochuu danda'u keessanii fi baay'ee galatoomaa. I am so proud of you. I love you. Wanti isin gootan hundumaa salphaatti hin dhufne garuu barnoota guddaa nuuf ta'an hundumaatiif iyyuu galatooma.